Keessaaba'uuf qabanis jalaa galaafat haala akkas gabaan xaxameen injiinar Tasfaa'uun Camadaa fi injiinar Masfin Abbabaa gara Maakalaawii qilee lafee Oromoo dhaqqaalii qorxomsitee ammallee guutuu didde kan biraa dabalatuuf afaan banee taa'utti kan darbataman. Maakalaawii keessatti waggaa tokkoof ji'a sadi guutuu reebichaa fi dararama daangaa hin qabne jalatti qoratamaa bahan. Yakka dharaa miseensummaa ABO'tiin himatamee jireenya mana dukkanaa waggaa fi ji'a sadiin duubatti adoolessa bara 2008 mana murtiitti kan dhiyaate Tasfaa'uun Camadaa gaafa 31 Duwwaa 2010 dhaddacha barcummaa ilmaan Tigraayin guutameen murtii hidhaa umrii guutuu akka hidhamu itti murteeffame. Du'a isaa arguun malee murtii kamiinuu quufuu kan hin dandeenye mootummaa Wayyaanees gaafa Duwwaa 4 2011 mana hidhaa keessaa milquuf karoorfataa jirtu jedhee sobaan yakkuudhaan Masfin Abbabaa fi Tasfaa'uun Camadaa mana hidhaa keessaa ukkaamsee ciraa dhabamsiise. Gartuun qorattoota ilmaan Tigraay suduudaan Mallas Zeenaawiin qajeelfamu boolla keessatti boolla biraa qotee dukkana keessatti dukkana biraa qopheessuun hanga qaamni isaanii bututee sammuun isaanii hadoodutti reebichaan hunkutees. Dirmammuu qaamaa madaa'unnee fi godaannisa sammuu irraa fayyuu hin danda'amneen kan eele Tasfaa'uun Camadaa dhukkubsatee akka hin yaalamne taasifamuun gaafa 24 Duwwaa 8 2013 du'aan addunyaa kana irraa boqote. Qarriffaan bulguu lafee ilmaan Oromoo qulqulluu qorquu barattes dhiiga injiinar Tasfaa'uun Camadaa qeensee habbuuqate. Bilisa ta'ee dhaladhee bilisa ta'ee jiraachuu dhorkamus bilisummaa kiyyaaf qabsaa'aa du'uu irraa kan na dhorkuu danda'u humni tokkollee hin jiraatus jechuun kan beekamu injiinar Tasfaa'uun Camadaa adeemsa dadaggalfataa fi ulfaataa eegale galmaan gahuuf Sufi bakkuma jirtanitti harka wal qabadhaa nama simbira jiru akkas ol baasaa nuti ummati Oromoo arda bakka kanatti argamne amantii fi siyaasaan lagaan osoo waliin qoodin tokkummaa keenya jabeessinee qabsoo ummata Oromootiin jalqabamte finiinsuudhaan gumaa injiinar Tasfaa'uun Camadaa fi gumaa wareegamtoota keenyaa ni baafna. Galatoomaa. Gara dargaggoo Abdii Gammadaaf hin deemu. Galatoomaa waadaa keenya kan baafnu haa taanu. Nuti iddoo kanatti kan argamne Oromoonni Noorwee keessa jiraannu tokkummaa qabaannee nagaan amantiidhaan wanta adda addaatiin waliin qoodin tokkummaa keenyaan waadaa keenya fiixaan baasuu danda'utu nurra jiraata. Isa waadaa galnee kana irraanfachuu hin qabnu. Itti aansuudhaan dhalaa koonyaa ABO Iskandineeviyaa akkasumas miseensa shanee gumii adda bilisummaa Oromoo kan ta'an Dr. Daggafaa Afaan nuuf ergan yommuu itti nuuf dubbifamu ta'a. Isa kanas namni nu dubbisu dargaggoo Burqaadha. Burqaa Iddoosaa amma isaafan iddoo kana kenna. Isa dhageenya jechuudha. Guyyaa 4 Duwwaa 9 2013 Osloo dhiira nagaa. Miidhaa saba Oromoo irra ga'aa turee fi jiru isinitti dhagaamee yaadannoo gootota qabsoo bilisummaa saba isaaniif jedhanii lubbuu isaanii wareeganiif akkasumas roorroo uummata keenya irra ga'aa jiru
mootummaa Noorweetii fi uummata Noorweetti bifa kanaan beeksisuuf kanaan qabatee uummata keenyaaf uummanni addunyaa akka dhaga'u gochuudhaaf hiriira nagaa gochuu keessaniif maqaa hoogganaa adda bilisummaa Oromoof maqaa kiyyaan isin galateeffachuun barbaada. Uummanni Oromoo erga waanjoo koloneeffattootaa jalatti dhufee kaasee mirga abbaa biyyummaa isaa deeffachuudhaaf qabsoo dhiisee hin beeku. Mootummaa Itoophiyaa humnaaf dandeettii qofaan isaan uummatoota Oromoo fi uummatoota biroo bulchuu danda'e otoo hin taane gargaarsa mootummoota dhiyaa uummata akka Oromoo dhiitee gidiraa agarsiisaa jira. Humni humna caaluu akka hin jirre seenaa keessatti beekamaadha. Haa ta'u iyyuu mootummaan Itoophiyaa dhufaa darbaa imaammata hiree bituu qabatee mootummaa uummata Oromoos uummata biroos qoqqoodee walitti diruun uummata Oromoo uummata ollaasaa wajjin walitti diree akka uummanni waa'ee dhimma isaa fi qabsoo bilisummaa isaa irratti qalbii guutuu hin xiyyeeffanne gochuudhaan godhaa ture ammas godhaa jira. Gargaarsa mootummoota dhiyaatti dabalatee namoota dhimma uummata isaaniif naatoo hin qabneef ofittummaa qaban ijaarrachuun akka uummata isaanii irratti duulaniif basaasan itti bobbaasuun hacuuccaa uummata Oromoo irratti jabeeffatu. Maqaa Itoophiyaa diiguuf deemti jedhamu mirga hiree murteeffannaa uummataa ukkaamsuun akka waan biyyaaf dhimmanitti fakkeessanii abbaa irrummaa isaanii gad-jabeeffachaa jiraatu. Yeroo kun itti dhaga'amee namni wal gurmeessuu eegaluu karaa biraatiin gadi ba'anii uummata maqaa amantiitiin shororkeessuun biyya Itoophiyaa biyya kiristaanaa biyya seera shari'aatiin bultu gochuudhaaf adeemu jedhanii mootummoota duratti kiristiyaan ofiin jechuudhaan dhoksaan ammoo akkaataa biyyoota guddatan jiran dhuunfatanii qabeenya biyyaa itti saamuuf aangoorra abbaa irree kan akka aangoota Itoophiyaa aangoorra tursuudhaaf gargaarsa ittiin guuru. Gargaarsa kanaa meeshaa ittiin uummata ukkaamsan bitatu aangoo fi ofittoota miidhaa ukkaamsu basaastota uummata irratti facaasuun mirga uummataa ittiin ukkaamsu dhiiga Oromoo ta'uudhaan aadaa garboonfataan guddatanii fi sammuun isaanii bilisa kan hin qabne ergatanii uummata isaanii akka hacuucan godhu. Kanatti dabalee gootota dhaabbii isaanii utuu hin jijjiirin gochaa mootummaa dura dhaabbatan mana hidhaatti guuranii mana hidhaatti dararuun akka qaamaa fi qalbii hirratan godhu. Isaan kaan ammoo mana hidhaatti gidiraa agarsiisuun reebichaan akka mana hidhaatti du'an godhu. Kaan ammoo erga mana hidhaa ba'anii booddee mana hidhaa irraa dhiibbaa mana hidhaatti isaan irra ga'e irraa kan ka'e akka isaan du'an taasisu. Oromoo hawaasa keessaaf mana barnootaa keessatti qaroo ta'an addaan baafachuun isaan kun yoo akkasittiin jireenya itti dhufan boru uummata nurratti ijaaru jedhanii kallattiin itti dhukaasuun ajjeesu. Mana hidhaatti geessuun yookiin tasa bakka buute isaanii akka hin beekamne godhanii calaasu. Isaan kaan immoo biyya akka ba'an doorsisaa isaanirraan ga'u. Uummata Oromoo bifa adda addaatiin jilbeenfachiisuu dararaa adda addaa isaan irraan ga'u kan seenaa bulchiinsa biyya Itoophiyaa sanaa keessatti deddeebi'ee mul'atedha. Bara Tewoodiroos Oromoo Walloo ilma mootii Walloo Warqituu dabalatee harkaaf miilla walitti hidhee kaan irraa ciree tulluu Magdallaa irraa gad darbachaa ture. Bara Xaaliyaaniin Itoophiyaa weerantee Oromoo qaabboo yookiin Walloo Raas Mulgeetaa kan Fitawaraarii Habtee Goorgis bakka bu'ee fi Dajjaasmaach Mashashaa jedhamuun akka margaatti gadi haamaniiru. Kan nama gaddisiisu Oromoota kan garii ija jaamsanii garii harkaaf miila irraa kutanii garii gurraaf funyaan akkasuma hidhii irraa muruun
erga itti roorrisanii booddee ajjeesu. Akkuma Oromoo raayyaa itti duulanii isaan fixan kaan isaan irratti fincilanii kan isaan irratti fincilan ergaa araarfatanii booddee bakka uummanni argutti fannisuun tarkaanfii suukanneessaa fudhatu. Fakkeenyaaf Hasan Ammeeffaa. Kun egaa erga sabni Oromoo kolonii jala galee eegalee hanga ammaatti hojiirraa oolaa jira. Kana yoo qalbifanne ilaallee jiila kana uummanni Oromoo argee akka sodaatee afaan qabatee isaan jalaa buluufi. Haa ta'u uummanni Oromoo kan argee jiilee qabsoo isaa hiisee hin beeku. Yeroo har'aa jiraachuuf tokko irratti tarkaanfii fudhatamu uummanni Oromoo keessaa dhiyoodhaa darbee dhufee hedduu faajjii goototaa ol kaasuun qabsoo jabeeffachaa jira. Ogguu goota dhalchuu fi alaa jiru diinammoo yookiin kallattiin uummata keessa seenuun warra garaa bulanii fi ayyaana ilaaltuu muuduun uummata afaan faajjessuu irratti bobba'ee uummanni dhimma qabsoo bilisummaa isaa irratti cichee hojjechuu akka dagatu taasisuuf rafanii hin bulan. Tooftaa isaan ittiin fayyadaman uummanni Oromoo akka gosa, gandaa fi amantiin wal qoodu gochuudha. Akkuma armaan olitti kaafame imaammanni hiriibiti kan jedhu hojiirra oolfachuudhaaf imaammata kanaaf fayyadamu. Egaa erga tooftaa hiriibiti jedhu kana baree egaa tooftaa uummataa jijjiiru tarkaanfii suukanneessaa fudhachuu kana baree galii qabsoo abbaa biyyummaa bira ga'uuf tooftaa bulchitoota Itoophiyaa uummatoota fakkaataa qaban irratti hojiirra oolfachuuf jiran kana harkatti fashaleessuu gara galii keenyaatti fuuleffachuun uummata Oromoo biratti bal'inaan beekamuu qaba. Kunis maqaa Oromoon wal gurmeessinee yeroo adda addaatti barnoota walii kennuu tooftaa mootummaa Itoophiyaa baatee wal hubachiisuu waadaa walii galuu barbaachisa. Lootee galtuu ergamoota diinaa dammaqinaan ofirraa eeguu fi quunnamtii wal qabu jajjabeessuu irratti hojjechuun barbaachisaa akka ta'e hubachuu. Namoota yaada tokkoo keenya booressuu dhiisnee akka wal qabachuu qabna. Akkuma har'aa kana Oromoota walitti dhufanii dhuunfaa uummata keenyaa dhaga'uu hiriira nagaa gootan kana sabboonummaa Oromoo jabeessuu keessan barnoota waliif kennuu barbaachisaadha. Deeggarsaa fi gorsa barbaachisu hundaa adda bilisummaa Oromoo isiniif wajjin akka dhaabbatu dirqamaa fi itti gaafatamummaa adda bilisummaa Oromoo ta'uusaa hubattanii yeroo hundaa gaaffiidhaaf ibsa barbaachisaa nu gaafachuu hin dandeessu. Qabsoo bilisummaa Oromoo gootota Oromoo afaarsinu tooftaa hiriibitii irratti hadamagu wallaalaa keenya habarsiifnu beekaa keenya hakabannu yaadaa fi qabeenya keenya qabsoo irraa oolchinu. Oromoo ta'uu fi sabboona Oromoo ta'uun gargar mitire. Injifannoo uummata Oromoof. Daggafaa Abdiisaa miseensa Shanee Gumii Sabaa. Miseensa Shanee Gumii Sabaa kan ta'an Daggafaa Abdiisaa guddaa galateeffannaa akkasumas qonnaa bilisummaa Oromoo kan iskindiriibii irratti miseensadha. Guddaa galateeffannaa irra caalaasaa Dr. Daggafaani yeroo dheeraadhaaf walitti qabanii qopheessaa mari'achiisaa ta'an wantoota adda addaa haa ta'uyyuu malee hiriira nagaa kana akka hiriira nagaan qopheessuudhaaf kan yaadu
guddaan nun yaadne du'a injiinar Masfiin Camadaa kanatu kan irratti nagaamu halo bilen ya ilaalchiseetu ganda keenya shaamaa ibsuudhaan agarsiisa yookiin mul'ina isa jedhu ture. Haa ta'uyyuu malee kanuma ilaalchisee kanaan nuti jirru yaada keenya gara koominiitiitti yookiis koominiitii Oromoo Norwee Osloo jiranitti akkasumas namoota gorsan wantoota adda addaa isaaniif mari'annee gara kanatti dhufne. Bifa kana duwwaadhaan maaliifitu dungoo duwwaa ibsinee dhiifnaa bifa hiriira nagaatiin maaliif saba keenyaaf afaan taane saba dararamaa jiru, saba du'aa jiru, saba qe'eerraa buqqifamaa jiru, saba utuu mirga qabu mirga dhabaa jiru afaan taane bifa hiriira nagaatiin maaliif hin qopheessinu isa jedhu dargaggoonni yeertuun baay'ees utuu irratti hin mari'atiin akka kanattiin qopheessinee jechuudha. Haa ta'uyyuu malee bifa gaariidhaan yeroo dheersisnee qopheessuu dandeenya turre yeroon nun itti du'a injiinar Masfiin Camadaa kana ilaalchifnee gadda keenya agarsiisuu dandeenyu, gadda keenya ibsuu dandeenyu, sirna dungollee godhachuu dandeenyu, ho'a du'a isaa kana irratti yoo goone gaariidha isa jedhuun yeroo ammaa kana akkas taasifneerra. Kanaaf akkas taasifne. Namoonni yaadaaf gaaffii qabdanii nun yaada addaa hin qabnu, ilaalcha addaas hin qabnu. Akka dhaabaattis miti kan ijaaramnee jiru. Garuu akka dargaggoo Oromoo tokkotti ga'een ani ba'uu qabu narra jira, wanta an gochuun jiru jira. Akka nama tokkotti iyyuu mootummaatti dhageessisuu nan danda'a yoon ta'e rakkoo saba koo, rakkoo lammii koo, rakkoo biyya koo nan dhageessisa namni jedhu yoo jiraate dhageessisuu danda'a jennee waan itti amannuuf namoota heertuu taane wal ijaarree hin goona jennee akka kanattiin dhiyeessuu dandeenyeerra. Kanaaf akka kanatti asitti argamuu keessaniif guddaa isin galateeffanna. Ammallee taanaan namni yaada qabu dubbatu nu gidduu jira. Tarii shamarran keessaa nama tokkoof carraa laadhaa. Hawwii caalaa kanuma ilaalchisee yaada qabdu dubbatti. Isin gara kanatti as baatee jechuudha.